keenya dadhabsiistan nuffisiistan hiraarsitanii irraa dhaabbadhaa. Uleen hin buliina jechaan bulaa godhii hin godhiin hin bulaa. Eekamsa hamaa waraana irraan barbaadina. Uummanni kun uummata gadadoo deegni gabrummaa roorroon bara dheeraa mana irratti ijaarrattee rakkoo meeqa keessatti jilgeenfatee siniin guddifate maatii keessan deebitanii darariinaa jechuudha. Qeerroon bilisummaa Oromoo inni kaleessaa caasaa kaleessaa deebisii ijaari lafa hidhi saba gargaari Oromoo rakkoo keessaa baasi ba'aa wal gargaari rakkoo walii furi qaawwa jirtu duuchi. Awa diinni barbaade nuuf seenuu fulluuquuf jiru isin immoo balbala gootanii hin baniina. Rakkootti diinni nu seenuu lolaan miti yeroo hundumaayyuu edda lafti nagaa ta'e yeroo diinni as keessaa namni wal dadhabina. Ammas irra deebi'een siniin jedha waliin dadhabina. Qeerroon bilisummaa Oromoo rakkoo jaarsaaf jaartii nama dadhabaa furuuf jettanii saba waaqaa kanatti hin darbina. Namni gaafa dhugaa dabse du'a hamaatu. Dhugaan dabsiin dhugaan haa jiraatu. Dhugaan erga ilmoo waaqaa ta'e isumaaf haa galu. Sabni saba waaqaa edda ta'e cubbuun itti darbame suni nu gaafata cubbuutti hin darbina. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo sin gaddisiiseera ta'e har'a guyyaa gootota Oromoo guyyaa wareegamaa guyyaa lafee guyyaa dhiigaa guyyaa lubbuu kanatti nuuf galcha tokko keessan keessaati baanee hidhanne diinarraa hiikanne ijoollee keessan kaleessaati fagoorraan dhufne beektu dandeettii isaanii of galchaa obsaa fi ittiin darbina akkasinitti dabarre immoo cubbuun dalagiina. Sinigale sana tolfanne jennaan wanti nu dhabuun jiru nuti madda qaanqee bilisummaa iddoo irraa biqilteeti asitti. Qabsoon bilisummaa Oromoo carcarte rooba harraa eegalte karaa dhiyaa deebitee laliste Oromiyaa guutummoo wal geesseetti. Waraanni bilisummaa Oromoo har'a kibba jira, kaaba jira, baa jira, gidduu jira. Iddoo hundumaa jira. Kuni hundumtiyyuu moo kan inni jiraatu sini ummata kanaani. Galata dhan qabdanii galanni keessan bilisummaadha malee hunda dandeessanii miiliyoona baastaniitu nu jiraachisaa jirtanii. Gatiin namaa tokkoyyuu nurra hin jiru. Kanaaf walaa dandeenyu galaanichiif qurxummichi gargar ba'uu hin danda'u. Galaanni bannaan qurxummiin hin jiraatu. Qurxummiin keessan jiru taanaanis galaanni qulqulluu miti. Galaanichi lubbuu qabaatu kan inni beekamu yoo waan lubbuu qabuuf keessatti horsiisuu danda'e kanaachi galaana kosaa'ee ta'a jechuudha. Kanaaf qurxummichi inni sin keessa jiru waraanni bilisummaa Oromoo galaanichi sini uummata Oromoo wanni kun gargar hin ba'u wal taanee falmannaa wal taanee bilisoomnaa jechuudha. Duuba deebiin hin jiraatu. Wal dandeenye ololaaf hin jilbeeffatiin lollee injifanneerra ololaaf hin jilbeeffannu. Ololaaf hin jilbeeffannu. Asiin bahe achiin bahe asiin xiyyaara isin irra buusuu fi achirra maalii jira asiin eessaa Shaabiyaa dhufe asiin Amaara dhufe suni lola qorqalbiittiin uummata keenya cabsan. Abbaan barbaade immoo haa dhufu. Oromoonni jilbeenfata. Kanaan dura immoo jilbeenfateera. Hin jilbeenfanne irras hin jilbeenfatu boris hin jilbeenfatu. Ni jilbeenfachiisa jilbeenfachuu qofaa immoo miti gabrummaa hiddaan buqqisnaa jechuudha. Warri kaleessaa gabrummaa hiddaan buqqisna ta'uu didde dhalootatti guddisna jedhu sadarkaa irra uummatichi jiruu fi dammaqiinsi uummatichaa irra jiru ilaaleetu jedhe. Dhaloonni isaan jedhani guddateeraarra dhaloota biraatti hin guddisu hiddaan buqqisaa jechuudha. Gabrummaa hiddaan buqqisna dhalootatti guddisna jechaan hafnu. Nuti hiddaan buqqaane hidda isaas buqqisne dhaloonni inni dhufu bilisummaa keessa haa jiraatu malee gabrummaa hiddaan buqqisuuf wareegaman kaffalii. Akkasitti walii galla. Kanaaf har'a guyyaan wareegamtoota Oromoo eebilli 15 kan gaafa Oromoon gabrummaa jalatti kufuurraa kaasee hanga har'aa borillee wareegama kaffallu itti yaadannu goonni yoomiyyuu ni kufa wareegamni garuu wareegamarra guyyaan tokko guyyaarra gaddi tokko gaddarra ulfaataa ta'e ilaalamee eebilli 15 guyyaatti addi bilisummaa Oromoo hoogganoota isaa warra qaroo ta'an dhabe
isaan kun dhabamuun ammoo Oromoon waanjoo gabrummaa jalaatti akka kuftu yeroo biraatti bilisummaan ishee akka tarkaanfatu waan ta'eef gaddichi garmalee guyyichis garmalee ni ulfaata. Kanaaf guyyaa kana kabajna. Oromoon guyyaa kana gaddaaf gammachuu yaadata. Kan inni gaddu wanna isaan kaleessa irratti kufantu galman geenye nu waliin hin jiranii jiraatanii sila waan isaan kaleessa amantiin kutaan lagaan gandaan homaan osoo waliin qoodiin irratti wareegaman sun galma gahuu arguu dhaban nama gaddisiisa. Ammoo Oromoon akka kutaa amantii ganda lagaa waliin qoodne immoo boolla tokko keessatti awwaalamanii saba kanaaf namni akkasii jiraachuu akka danda'u nu agarsiisani goota qabna ni gammanna nu gammachiisu. Guyyaa akkasiiti kabajne. Ummanni Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaa labsaa wal gargaaraa rakkoo furaa waraana keessan immoo jabeessaa sintuu hidhachiifate sintuu hiikkachiisa. Yookaan ammoo bilisa sin baase waardiyaa dhaabbate waraana uummataa ta'e ittiin sin tiksa. Poolisii uummataa ta'e ittiin tajaajila hawaasni argachuu malu sinii kenna. Hanga sanaatti hin nuffiina. Gaara guddicha dhiibdanii jigsuu jala yeroo geessanitti duuban deebi'iina. Galata sanan dhabiina. Waliin hiriirre waliin waadaa seenne waadaa sana waliin guduunfaatti goona. Guduunfaatti hin goonu yoo ta'e immoo daandii irraa maqnu yeroo nu barbaadame lubbuu sana aarsaa goona. Goonni yoomuu ni kufa. Kufaatii gootaan ammoo qabsoon itti fufa. Qabsoo itti fufee goonni kufeerraa ammoo bilisummaan saba ni dhufa. Kuni hin oolu. Kaleessa bakka kanan turre. Har'a dhiigatu bakka kanan nu dhaabe. Borummoo kana caalaa ni bal'anna ni dagaagna. Oromiyaa hunda waliin geenya. Akkuma jedhe hawwiin kiyya akkuma karoora amma deemaa jirruttis barri dhufu eebilli 15 yoo jiraanne argine handhuura Oromiyaa Finfinnee takka nuu ta'u abdii waraana bilisummaa Oromooti. Abdii qofaa miti ka itti of kitibnullee jechuudha. Fayyaa ta'a. Asaasinitti dheeressee aduu keessa sin dhaabe jaalala nuu qabdu. Ani immoo kana dachaan sin jaallaa. Jaalachuu miti siniif hin tu'a. Kun waadaa kiyya. Ololli kamuu sin jilbeenfachiisini. Ani Oromiyaa keessa galaanicha keessa jira. Yoomiyyuu eessattuu biyya kamittuu baqachuun hin jiru. Kanaafuu bu'eeraa ka'eeraa badeeraa cabeeraa kakuu qabna waan galmaan ga'uuf itti bobbaanee jira. Hunduunuu galmaan keenya jechuudha. Har'a inni galaana kana argu garaachatu gubataa bula. Uummanni Oromoo immoo dhadhicha raasee keessaa xiqqoo mallee tooshee hundi ishiin bahin mummuuxataa jechuudha. Kanaaf sagantaa warri harkaa qabu sagantaa akkaataatti xumuramu nutti hime nagaan gammachuun jaalalaan mararfannaan wal hawwannoon wal maleen qabnu waliif haa jiraannu irbuu haaromsannee kan kana duraa caalaa daran jabeessine waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo waraana keessan akkaataatti kana caalaa hidhachiisuuf bobbaafachuu dandeenyu irratti kana caalaa itti ciccine itti duune galaanichuma taane qurxummii kan of keessatti qabanne duula nutti qiyyaafate aggammate qolanne qolachaafuu qofaa miti duula mataa keenyaa banne guduunfaa itti goonu irratti walii galleetu nagaan gara manaatti yeroo galtan jabbii diidaa burraaqtu daa'ima taphattu kofaltu bilisummaa dhugaan isa akkasii argaa. Fayyaa ta'a galata qabdu horaa bulaa deebanaa si waliin oolee si waliin bulee si waliin dhiichisee natti tola. Ammoo karaarra dhaabbannee dhiichisaa namnu hin geenye yerichi yoo nagoota meeqa kufa ammas asitti nutiin tiksuuf gootatu kufaa jira. Boris sin tiksuuf goonni ni kufa.
Kanaaf yeroo keenya irra guddaa dhiichisaan hin dabarsinu. Dhiichisa bira hin geenye moo hin geenye? Hin geenye. Eessa baasaa dhaqa? Harkaa qabnaa jechuudha. Kanaafuu sagantaa goolamne jennaan akkuma isinitti himametti gararraa dhufetti yeroo galuu nagaa labsaati. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nagaati. Bakka deemu hundumatti bishaan kennaa fi karaa argisiisaa dahoo ta'aa fi gaaddisa ta'aa fi haalolatu haa injifatu. Diina inni immoo kuffisee bira darbirraa hiikkadhaatii qawwee diinaan saba tiksaa. Kanaaf Itoophiyaan raafamuu jalqabdi amajjii tokko saganteessine raafamaatuma jirti. Nuu ta'uu didde waan ta'eef yoo raasuu dinne immoo akka aannaniitiin qammantii hin tortotti hin baddi. Tortortee yoo badde immoo keessa banna waan ta'eef sirnaan dafnee raasnee dhadhicha uummata Oromoo baasnaa. Akkuma jennetti deemaa jira waan ta'eef shakkiin qabaatiin duuban deebiin kan durii caalaa jabeesse. Akka Shimallis Abdiisaa halkanii guyyaa hojjedha. Jabaadha. Fayyaa ta'a.